Ashama bagana gandeebitanii gara video haaraatti gara YouTube channel kootti deebitanii dhuftanii arramo video haara qabadhe isinii dhiyaadheera. Video haara kanatti moo akka bohaartanii akkasuma moo akka warra bartan nabdadha. Amma gara videotti darbina. Video haara akkuma yeroo darbee rifeensa akkamitti akka sirreeffannu style goonu isinitti agarsiisa. Garuu arramo isinii hojii waan test godhuun qaba jechuudha. Denman brush isa jedhamu fayyadamtanitti ta'uu danda'a qabaachuu dandeessu. Denman brush kanaan fayyadameen beeku rifeensa kootti style gochuuf kan inni ittiin beekamu moo karri rifeensa karri keenya baay'ee definition itti kennuudhaan yookaan karri keenya sirriitti maree bareechuudhaan jechuudha. So amma isinuma wajjin ilaalaa jechuudha. Kanaaf amma jalqabuu dandeenya. Rifeensa reefu miicamaadhaan jalqaba. Kunoo akkuma argitan miiceen t-shirtii irra godhee jira. So amma t-shirtii irraa fuudhee yeroo baay'ee moo gaafa rifeensa koo miicuu ittiin qoorsuuf t-shirtiin fayyadama. Fooxaarra t-shirtiin filadha akkasuma moo fooxaarra t-shirtiitu gaariidha jedhama rifeensaa fi fooxaan yeroo baay'ee akka inni friizii ta'u godha. Friizii isa gaarii isa nuyi fayyadamnu tunteen friizii isa rifeensa akka inni haamaraa godhu jechuudha. So amma rifeensi koo bakka lamatti saaqameera jechuudha. Gara tokko walitti qabsiisaa jechuudha amma. Rifeensa guutummaa isaa tokko gochuun waan ulfaatuu fi gara tokko qabsiisuudhaan jalqabaa. So isa gara kanaas akka style gochuudhaaf walitti baay'atee na rakkifneef akka salphatuu fi bakka lamatti ni raa jechuudha kanas. So isa kaan erga ol qabsiisee raawwadhee isa kanaan jalqabaa jechuudha. Rifeensi koo amma xiqqoo akka qooru ta'eera kanaaf bishaanii laaffisuun itti facaasuun jalqabaa jechuudha. So amma rifeensi koo laafeera leave-in conditioner itti dibaa jechuudha akka inni moisturize yookaan akka inni laafee bareeduuf jechuudha amma. Video darbe argitanis taanaanii maal akkam fayyadamu beektu garuu sarratti leave-in conditioner fayyadamne ture. Kun immoo karrii keenyatu activate godha yookaan inni maree akka inni bareedu godha jechuudha. So kanaaf amma isatti dibaa. Yeroo baay'ee gaana rifeensi koo gaafa nama akkas godhee productii kana gaafa itti dibee raawwadhu harkumaan inni karlii koo definition isaa yookaan akka inni marame bareeduuf harkumaan inni akkas godhan ture. Har'a garuu akkuma jedhee haqqeessa kana yookaan denman brush kanaan test godhaa jechuudha. Akkamitti akka inni karlii bareechuu wajjumaan laallaa jechuudha amma akkam akka inni godhu gaa. Xiqqoodhaan jalqaba xiqqootti adda baasu jechuudha. Ni dhuguma hin bareecha. Akka inni baay'ee maramu wayii godha. Rifeensi koo mojallisaa kun karriinsaa isa kaan irra bareedaadha. So kanaaf akka yaadutti isaaf inni kun bareede gara caalu. Garuu wanti hin argaaru karrii isaa kan inni bareedu caafii isaa kana duwwaadha. So isa kanas nan godha saafis. Amma kana raawwadheera isaafis goone ilaallaa jechuudha. Garuu akkan argaarutti kan inni bareechu gara caalu caafii isaa duwwaadha karlii jechuudha. Guutummaa isaa tuun ta'een.
amma isa kanas bishaaniin jalqabaa. Leave-in conditioner kotti dibaa jechuudha ammoo. Kan inni addaatee mul'atuuf immoo baay'iseetti dibaa jiraadhee tun ta'een piroodaaktichi baay'ee adii waan ta'eef baay'ee furdaa waan ta'eef ammoo kanatti dibaa jechuudha. So, sakana sama nan filaa jechuudha erga itti dibee raawwadhe. Amma gara kana raawwadheera jechuudha amma gara caalu caafii isaatu baay'ee maramee bareedee jira. Jalli isaa gara amma kanatti miti. Mata rifeensi koo immoo iddoon gudduu kun amma kanatti maramu siriimti isaayyuu. So kanaaf taane. Rifeensi nama amma bakki guutummaan isaa tokko miti. Maalaaf fakkeessi bareedee jira ammaa jechuudha. Garuu rifeensa koo baay'ee gabaabse jechuudha walitti maree. Amma garri kun bareedee raawwatee jira. Rifeensi koo baay'ee laafee bareedee jira dhugaa. Amma gara kanas godhee raawwadhee viidiyoo tan irratti wal argina. So amma gara latti raawwadheera. Rifeensi koo akkas fakkaatee jira jechuudha. Inni jalqaba godhe xiqqoo walitti galeera. Inni kun immoo ammayyuu isa kanarra jiidhaa waan ta'eef jechuudha. Maalaafuu karriin koo sirriitti define ta'ee jira. Baay'ee bareedee jira. Garri kunis akkas fakkaataa jechuudha. Amma rifeensi koo raawwateera. Amma inni qoorutti neegaa. Video yeroo darbe eegtanis taanaanii beektu ta'a. Rifeensa koo amma naa danda'ametti yookaan gara caalu qilleensaa yookaan akkasumatti naachuraalii akka inni qooruun godhaa jechuudha. Gaafa baay'ee na barbaachisuun alatti diffuuser yookaan ho'aan hin qoorsu jechuudha. Har'as akkasumatti akka inni qooruun godhaa jechuudha. Dafee moo qooraa jiras. Yeroon immoo diffuuseriidhaan qoorsu jechuudha. Yoon diffuuseriidhaan hin qoorsa ta'e daqiiqaa muraasaaf yookaan daqiiqaa 31 fi akkasumatti akka inni xiqqoo qooruun godha. Isa booda diffuuseriidhaan hin qoorsa jechuudha. Booda deebi'ee kun gaafa qooru maal akka inni fakkaatu isinitti agarsiisa. Viidiyoo tan irratti wal argina. So amma rifeensi koo qooree raawwateera. Dhibbatti hin qoorre iddoon kun faan bakkiin lammaffaa irratti hojjedhe jechuudha. Xiqqoo ammayyuu jiidhee jira. Kanarraa parsantii 95 qooree argachuu danda'a. So amma erga inni qooree raawwadhee akkuma argitan mataan koo xiqqoo filaat yookaan gadi jedhee jira. Akka inni voolumii qabaatuu fi xiqqoon faaqee kanaanii xiqqoon ol kakaasaa jechuudha. Ibsuuf hin ulfaataa akkamitti akkam godhu ilaaluu dandeessu. Akkeessin jalqabaa gadi jedheen jechuudha. Faaqeetti kaa olumaan butaa jechuudha. Adadummaa isaan argitu amma xiqqoo ol ka'ee baay'atee mul'ata jechuudha. Akka barbaadan amma namaa ta'utti ilaalanii
faaqee kanaan volume itti gochuun hin danda'ama jechuudha. Rifeensi koo akkuma jedhee gara kanaan xiqqoo ammayyuu jiidhina qabaa. So kanaaf amma kana yoon baay'eetti buufee godhe kariin koo akka inni haamaraa'u yookaan firiizii ta'uu godha waan ta'eef akkasumatti hin dhiisaanii. Rifeensi koo akkuma argitanii baay'ee walitti galee jira. Rifeensi keenya gaafa miiccinee gadi lakkifnu erga istaayilii ta'e booda gaafa jiidhaa hojjaa isaa xiqqoon qabata garuu xiqqoo ture oluma galaa jechuudha walitti. Rifeensi koo amma hojjaan isaa as jira jechuudha. Garuu gaafa walitti galee taa'u ol gabaabbatee mul'ata jechuudha. Maalumaafuu gaafa qoora keessa bareedee mul'ata jechuudha. Hangama kootiin qooraa isaas jiidhaa isaas hin jaalladha. Jiidhaan isaa xiqqoo gadi jedhee mul'ata. Yoo kanaaf jiidhaa isaattis fayyadamuun akkasuma qoora isaatti fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Maalumaafuu viidiyoo kanarraa akka waa bartanan abdadha. Yaada keessan immoo yaada qabdan lafa koomentiitti barreessuudhaan na beeksisuu dandeessu. Rifeensi koo bareedee jira. Rifeensi koo akka inni ta'ee jiru karriin isaa baay'ee bareedeera jaalladheen jira. Maalumaafuu viidiyoo kanarraa akka waa bartanii akka itti bohaartan abdadha. Baay'ee galatooma viidiyoo kana waan ilaaltanii fi laayikii gochuu, koomentii gochuu akkasuma subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanu irratti amma deebinee wal arginutti nagaatti tura.